Ashama harka fuunee hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kun sagantaa CMN irraa isinii dabru arrammoo sagantaa hayyoonni waan nu dabarsan keessa kan xiinxallu yookaan guyyaa irraa maal ture sagantaan salan mana murtiitti hayyoonni keenya yookaan Jawaar Mohammad fi Baqqalaa Garbaa faan irra mana murtii beellama qaban ture beellamni irra isaan qaban san qaama olaanaadhaan akka hin geggeeffamne yookaan isa kan dheeyne uguramanii turan akkas jechuun maal jechuun jara kana ifata cunqursuun yookaanis roorrisuun yookaan gidiraan garagaraa akka mana hidhaasan keessatti irra gahaa jiru argaa jirra. Nuyi warra waan isaan hojjetan osoo ilaallee garuu nu soban yookaan nu haadanii miti. Saniif nuti irratti hojjenna maal irratti hojjenna waan isaan dabarsanii nuuf haayantu jira. Gorsa isa wal yaadachiisu isiniif akka dhaamsaatti akka isin yaadattan warra rafanii ta'aniif maal nuuf dhaamaa ture Jawaar Mohammad arra maal keessa jira maal irra jira osoo inni mana hidhaa keessa jiru wanni inni nuun jee silaa hojiirra oolchine silaa qabannee irra yaane osoo inni jirutu argaa turre hedduutu jira amma osoo inni achi keessa jirutu waan inni nu dhaamee nu dabarsiisan tokko tokko isinii dhiyeessa isa san keessa yaada tokko tokko irratti daballee kan irratti haasoo nu ta'an nu hordofan afeerraa teenya. Sochii qabsoo Oromootiin waggaa 50 dura maalirra turte arra eessaa kaaneeti arra as geenye maalirra geenye arra maalirra jirra eessaa kaane immoo wal yaadachiisuuf jechuudha bara 50 dura maal turte qabsoon teenya nama meeqaan jalqabde amma immoo maalirra jirti waan jiru dhaggeeffadha. Sochiin baharraa dhalate sochiin lixarraa dhalate uummanni keenya kan Pirotestaantii gama lixaa jiru. Sochii baharraan dhalatte sochii afran qalloo irraa jalqabnu sochiin afran qalloon gaggeessaa turte bara san keessatti Oromoo dammeessuu Oromoo hohaasuu Oromoo sammuu irratti dalaguu hojjechaa turan jechuudha. Oromoo Harargee irraa baatee hanga qabsoon tun Oromiyaa kana guutuu keessatti babal'attu yookaan faffacaatu irratti hojjechaa turan. Akkasumas gama lixaatiin gara amantii fakkeessanii mishiinarii fakkeessanii amantii garagaraatiin jechuun Oromummaa dammeessuu irratti hojjetamaa ture. Sanis maal fakkaatti waan jiru irraa ibsaa jira. Amaan ofiitiin waaqa isaa waan kadhachaa tureef san cunqursuudhaaf yaalaaleen afaan keenyaaf nuu fi Rabbi gidduu dallaalli hin barbaachisu har'a qees balaayifaa jedhan dur gidaadha soollanfaan gama lixaatii jechaa turan jechuudha. Gaafiin eenyummaa gama lixaatiin gama bahaa. Argitanii gaafiin eenyummaa gaafa Oromoodhaaf deebitu Oromoon amantiin osoo waliin qoodne kiristaanaa, Ortodoksii, Musliimaa hundi tokko ta'ee gaafa waliin qabsaa'an argitee qabsaa'an amma bilisummaa xinnollee taatu kan nuuf fidan kuni gaafa qees balaayii ta'e abbaa gadaatis Jawaar Mohammad amantiin sheekootiinis Musliimoonnis raayyaan abbaa gadaa faadha raayyaan abbaa mancaafaa fi hundi wal cinaa tumsan akkasitti xinnollee taatu waliin mootummaa san fonqolchine yookaan maqalee galchanii bilisummaa ammaa kanaan warra nu ga'e jechuudha. Gaafa osoo waliin qoodne amantiinis tokko taanee waliin qabsoofnu akkas jechuudha. Bu'aansi. Amma garuu giseenii fi rakkoon garaagaraa amantii musliimaas keessa galte caljaanii ilaaluu kiristaannis itti dubbatu waa'ee Oromummaatiif waa'ee eessa turte qees balaayifaanis duraan akka Oromiyaatti yeroo sanitti hundaa'anii mirgi isaanii akka eegamee fi akka amantiin kiristaanaa afaan Oromootiin geggeeffamtu amantaa kiristaanaattis geggeeffama kennamee fi jaanii qabsaa'aa turan. Amma immoo isa qottesanuu ol deebisanii miti. Haa jennu amma waa'ee sanirraa haasa'uu fi miti wanni guddoon dubbiin ijoon asitti gaafa amantii kiristaanaa fi musliimaan osoo waliin qoqqoodiina hundi hayyoonni hundi bakka takkaa qabsaa'ee bilisummaadhaan ni ga'e. Yoo bakka takka walirra dhiisuudhaan walirratti dhiisanii harrafan ta'e garuu ammas immoo duuba deebinee waggaa 50 rafu ta'e. Mayree suni tokko kana ragaansa lammaffaa waa'ee sochii fakkeenyaaf Jeneraal Taaddasaan fa'aa Maccaa Tuulamatti keessatti godhaa turan. Hamma dheeratitti deemanii qalanii Oromoo waliin nyaachisan Oromoon tokko addaan hin fagaatiin waliin irraanfatiin amantii adda addaa qabaattus bakka adda addaa qo'attus ati uummata tokko hidda tokkorraa dhufte. Hireen teetis waliin kan cunqurfattu kan diigamtu Islaama waan taateef Kiristaana waan taateef bahaa waan dhufteef kaabaa waan dhufteef gammoojjitti waan dhalatte
waan dalattee osoo hin ta'in Oromoo waan taateef jedhanii wanni barsiisaa turaniif gaafii eenyummaa cimsuu barbaachisa waan ta'eef. Odaa qabdanii odaa agartan kana. Odaa agartan kana. Laaltutti hin dhufne beektaa jedhu. Odaa amma nu hundi ofirraa qabnu kana Hayilamaariyaam Gammadaa baatu mallattoo Oromoo jee kaa'e. Argitanii sochiin bara san keessa gaggeeffamaa turte bu'aa amma nuti akka laayyootti arginu tanaan irra geenyee sochii sana jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namni yoo dhaloota dhufuuf dabarsaa deeme malee dhaloonni dhufaa jiru kuni waan itti dhufte yookaan qabsoota yoo dabarsitee dhiiga fi akka isin keessa dabarte tan yoo dabarsuu fi baatte hin hubatan jechuudha sii galee saniif hubachiisuudhaaf dhaloota dhufu yookaan hubachiisuudhaaf waan keessa turre kaleessa maal keessa turre arraboo maalirra jira dhaloota dhufuuf maal dabarsinaa waan jiru hubachiisuu qabna. Hayilamaariyaam Gammadaatii fi Maammoo Mazammir gaafa ajjeesan Hayila Sillaaseen maal jedhe beektu? Jara lamaan sana ajjeesaa jedhee jara kan gadhiise maal jennaan ebaabin magdal ka cinqillaatu nu jedhanii. Anjecha kana sammuun nyaata dhugaa dubbachuudhaaf gochi amma isaan dur nurratti hojjechaa turan hayyoota mataa keessaa ajjeesuun yookaan nyaachuun akkuma isaan jechaa jiranitti ebaabin magdal ka cinqillaatu nu jaan kana jechuudha. Nuti ebaabsan jechuudha akka isaan yaadanitti sii galee fakkeenyaaf summii qabaa nu iddaa jaanii waan sodaataniif akkasumatti hayyoonni sammuu qaban hundinuu yoonii fi dadammaqaan uummata irra dammeessan ni nyaadhamnaa waan jaanii yaadaniif jechuudha ni dhabamnaan saniifuu dhugatti hanqafa isaan kan gubbaarraa mataadha wanni ammas qabanii haaluma santu deemaa jiru durirra kaasee sirni naftanyaa wanni deemaniin mataa bakka hayyootuma nyaachuudhaan beekaman hayyootuma akkuma seenaatti irraa haasawaa jirru kun hundi hayyoota isaan nu jalaa nyaatan saniifuu nuti ammallee arraas boruus abadan boruufillee dhaloota dhufuuf wanni lafa keenya yaanu hayyoota akkanatti akka ijaatti duratti ilaallu kana abadan gochi isaan yookaanis badii isaan qabaatanii akkanatti rakkoon garaagaraa mana hidhaa keessatti cinqiin garaagaraa irra geessu kun waan akka hin jiru jechuudha gonkumaayyuu saniifuu kanaaf dhaloota dhufuuf dabarsinee dabruudhaaf waan kan akka seenaatti ol kaayuudhaaf dhugaa jiru lafa keenya biraa yaadu. Yeroo san waa'ee odaan tun gadaan tun oromiyaan tun deebitee akka ijaaramtu wanni qabsaaniif uummanni eenyummaa hin qabne kan lammataa itti waan hin ceene ce'uu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf gaafiin Oromoo kan eenyummaa tokkoffaa kan lammaffaa kan qabeenyati sochii maala jechuu dhageessanii waaqa guutuu maala dhageessanii miti kan bosonatti isaan galche biyya alagaa Somaalee bira kan isaan geesse qabeenya ofii irratti maala yoo dheetan dhiyoon dhagiya lama ajaa. Dur gisee qabsootu dhugaa dubbachuuf wareega barbaachisu kannitee if kannitee gisee qabsootu bosona seentee qabuu fudhattee qabsootu amma dhugaa jiru immoo if kannitee niin du'aa sakrifaayif gooteeti hidhamtee mana hidhaa keessatti qabsootu mana hidhaa keessa qabsoo bifa garaagaraatiin qabsaa'uu dandeessi roorroo fi miidhaa saba keetii osoo ati lubbuun jirtu laaltee arkurra waan siguu waan nama madeessu tana laaltee osoo ati gartuu kijibaa fi sobaan maqaa si diban kana arkurra Oromummaa ta'e tanaaf sii galee if kannitee fi qabsaa'uu siif irra wayya jechuudha siif irra filatamaadha qabsoon garaagarummaa qabdi qabsoon gosa hedduutu jira bifa hedduun bifa jijjiirrattee deemte jechuudha adeemsa waa hundi akkuma yeroo waa hundi jijjiiraa deemtutti waa hundi nu barsiisaa deemtutti qabsoon bifa jijjiirrachaa deemte jechuudha feesiilee garaagaraa itti dhufna saniis mee dhageeffadha nu hordofaa. Baalee qoomti Oromiyaa qallabuu danda'a. Garuu irboofsisuudhaan saamamaa waan turaniif qe'ee keenya irratti rafa rabbi nuu kennee abboota keenya irraa dhaala irratti lammii lammataa ta'uu hin qabnu. Ashkara Oromaa ta'uu hin qabnu jedhaniiti kan fincilan jechuudha. Kuni harka dhayinaa dhaggeeffadha. Maaliif gariin har'a waan irraa dhufne nu irraanfachiifteeti sirna kaleessa ofirraa qabne jala deebisuu barbaaddi. Kanaaf tokko gaafii abbaa biyyummaati. Lamaan kana dhawaatan deemaa as geenye jechuudha. Kasadabbaa mootummaa walooti. Mootummaa dimokiraatawaa ijaaruudha. Bara afran qallootirraa, baaleetirraa, maccaa tuulamaatirraa kaasee hanga ammaatti qabsoon tun gulantaa takkaa'uu boqonnaa gurguddaa sadii jala akka dabarte yaadachuun barbaachisaadha. Tokko revival phase kan jennu kada dammaqiinsaa. Oromoon kun erga sirna Minilikiin cabee malkatti addaan qoodamee eenyummaan isaa dhiibame eenyummaa
duraa godhan eenyummaa Oromoo deebisanii ijaaruudhaaf uummata kana dammaqsuu qaban turan. Sirboota amma akka Dumbushee Galaa Ali Birraan sirbuun jaalalaaf itti wal tabbasuu deemnu kana laafaan seenaa. Don't take it. Sirboota Ali Birraa Ali Shabboo kana hoggalaaltan even kaampitoo boodarra hoggalaaltan lafa Oromoo kana keessatti waan jaalallee wayii jalaa badde fakkeessetti asoosaarraa kaasee hamma dirree dhawaatti hamma qabisetti si geessa. Uummata keenya wal barsiisaa turan jechuudha. Uummata keenya dammaqsuu turan jechuudha. Yeroo ishee Mamarra Shaaffaan gara Somaaliyaa dhaqanii reediyoo afaan Oromoo yeroo duraatti beekalan qawwee fuudhanii caakkaa seenuu wallaalaniiti miti. By the way, namni tokko Ayyuub Abubakar jedhamu ka yeroo san dhaqee reediyoo sana eegale loltuu ture Kubur Zabanyaa keessatti warra Mangistuu Naawwee wajjin Haayila Sillaasee garagalchuuf hojjete. Loltuun beekamaa qawwee qabu kuni seenaa teenya sirraa haanee jennee karra haasawaa jiru kana keessatti ammas waan isin yaadachiisnu tokkotu jira. Dhugaa dubbachuudhaaf qabsoon tuni qabsoo qawweetiin haqa qabsoo qawweetiin jalqabamte. Qawwee fudhatanii bosona seenuun qawwee fudhatanii gaara galaniiti loluu ture. Sammuu dammoo sanuma keessa yeroo waa'ee Abubakar Muusaa irraa haasawuun qawwee Kubur Zabanyaa namni ture kuni qawwee fudhatee qawweedhaan loluun irra Oromoo sammuu irratti hojjechuutu caalaa waan jiru murteeffatee qawwee lafa kaa'ee gama reediyoo dhaqee reediyoo Maqdishoodhaa dabarsaa ture jechuudha. Akkas jechuun maali? Dadammeessuu irratti hojjechuu ture jechuudha. Oromoo sammuu irratti hojjechuu ture jechuun kakaasuu dadammeessuu irratti hojjechuudhaan murteeffatee itti seenee jechuudha. qawwee barbaada dhiisee maali miidiyaatti deemu akka jenne uummata sammuu isaa irratti hojjechuu waan qabuuf uummata dadammasu Oromummaa uummata barsiisu uummata wal yaadachiisu walitti hidhuun the revival phase baroota 1960 irraa hanga 70tti hojii qabsoo Oromoo keessatti hojjetame the revival phase bara dadammaqsuu Oromoo jennuuni jechuudha. Saniifuu sochii teenya jalqabaa keessatti jechuudha yeroo jalqabaa qabsoon bu'uura qabsoo bakkirraa haate san jechuun bakkirraa ibiddi qaanqeen qabsootun irraa qabsiifamte bara 1960moota keessa jechuudha. 60moota keessa hanga 70mootaatti barri jiru kun feezii the revival phase jenneeniiti bara uummata dadammeessuu irratti hojjechaa turan jechuudha. Bara kana immoo qabsoo jalqabaa feezii jalqabaa tana kanaan ibsineeti gara feezii itti aanu yookaan sagantaa itti aanutti qabsoo itti aanutti ceenaa jechuudha. Itti aansee bara 1970moota irraa kaasee sochii barattootaaf sochii qonnaan bulaa godhame keessatti reconstruction phase seenna. San itti aanee jiru sochii lammaffaa yookaanis feezii lammaffaa bara 1970moota keessa sochii barattootaa sochii qotee bultootaa sochii kaka'umsa ni beektanii yaadattanii bara sanitti sirbi Ali Birraa qabiyya sanillee bara san keessa ture sirbi kuni maal godhaa namoota kakaasuu dadammeessuu ture san deebisanii ijaaruu jechuudha. Eega sadarkaa san keessa dabranii Mangistuun dhufee Mangistuu kana keessa jechuudha waan caban itti cabaa turan san haareetti waan dhaban san haareetti argachuu irratti jechuudha. Reconstruction deebi'anii ijaaruu irratti hojjechaa turan jechuudha. Yeroo Oromoo deebi'anii ijaaru uummata dammaqsitee ijaartaa jechuudha. Arkitee tokkoffaa irratti uummata maal goota ni dadammeessite. Lammaffaa irratti maal goota ni ijaartaa jechuudha. Tokkoffaa irratti uummata dadammeeffatte san deebiteetti ijaarratte. Eega ijaarratte booda ijaarmee cimaa gootee baafte jechuudha. Biyya maal jedhe uummata ni dammaqsita, ni ijaarta, ni hidhachiifta akkasitti bilisa baataan. Ni hidhachiifta samboota bilisa baataan qabxii afran tannaa qabadha. Adda bilisummaa Oromoo dhaabuun barruulee adda addaa dhaabuun yeroo sanitti jaarmayni gubbaaf alatti maqaa ijaatiin haa ta'u Mayisooniin haa ta'u Ibnaagiin haa ta'u warri dhadhaabatamaa ture suni reconstruction phase. What happened in the reconstruction phase? Reconstruction phase keessatti wanni ta'e maali? Yaadni Oromiyaa jedhu kun uummata keenya keessa akkasii. Hayyoonni akka Hayilee Fidaa fi Shamarree Hatfaan uummanni Oromoo qubee mataa isiitiin barreeffachuu qaba jedhanii barruulee qopheessanii uummanni keenya afaan isaatiin akka baratu gochuu. Uummanni keenya biyya alaa jiru warri asii dhiibamee bahee seenaa Oromoo barreessuun yaadni Oromiyaa Oromoo jedhu kuni mataa namaa keenya keessatti akka ijaaramu reconstruction.
waan diigame san deebisanii ijaaru. Oromoon minilik diige san deebisanii ijaaru baroota 1970 hanga bara 1991tti deebi'ee jiru. 91tti sirriitti qalbifadha. Maaliif handooteef saamunaa Habashaatiin mataa keessaa dhiquu yaalaa waan jiraniif. Seenaa tan wanni qabadde isinii dhiyaadhuuf murteessellee qabxii ijoon tana qabxiin bilchiginaan yookaan nafxeenyaan handootee fi saamuna fudhatanii sammuu keessaa seenaa tana isa keessaa dhiquu deeman jechuudha. Saniifuu gad-jabeessinee dhalootaaf dabarsuuf yookaan dhaamuuf karrafe dadammeessuuf kaasuuf murteessee sagantaa tana qabadhee dhufeefis qabxii ijoon tana. Waan keessa kunne kana akka hin irraanfanne, waan keessa kunne kana akka hin daganne, waan hayyuun nu dhaame, waan dhugaa dubbachuuf seenaan nu gaafatti, waan dabarsine kana hin irraanfatina, hin dagatina, waan keessa jirru kana wal bira qabaa ilaalaa jechuufi. Filannoo booda dhufna. Don't worry about election. Waan keessa dabarre beekuu barbaada. Jarri kun akka filannoo hin injifanne barqaata durumaanuu beekanii jiranii. Sanii wanni irra cichanii jara kan akka mana hidhaatiin baaneef sobaan beellamaan qaamni siyaasaa biyya bulchuu harka keessa galfatee mana murtii ajajaa jira bar mana murtii qaama biyya hogganiititu akka of hin fedhetti ajaju jira. Maaliif qaamni mana murtii barsalaa walabaa bar qaama walabaati qaama paartii kamirraa'uu qaama walabaa ta'ee silaa kan murtii kannuu jechuudha. Kun garuu qaama biyya bulchuutu yeroo hunda akka agarruutti harka keessa galfatee waan fi barbaade godha. Malee silaa akka jiru lafa kaa'ee murteessuu qaba ture manni murtii. Qaama gubbaatiin ajajamee har'aa akka mana murtiitti hin dheeffamne dhorkuun qabu ture. Saniifuu beelaa wajji beela guyyaa 22 jarri kun osoo akkanatti jiranii har'a 23 kana keessa osoo jiranii namni kun osoo murtiin harkanne akka murtiin isaa waan takka hin dabarsine manni murtii haqa jiru hin murteessineefi cubbuu harka micciiranii harka keessa kaayyatanii kana godhaa jiran jechuudha. Phase 1 1960 hanga 70 revival phase ummata keenya hojii dammaqsu 1970 hanga 90 reconstruction phase yeroo Oromoo fi Oromiyaa ummata keenya keessa deebisnee ijaarre yeroo waraana bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre yeroo adda bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre yeroo sagalee bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre keessatti 80 kun yeroo immoo wareegama qaqqaarii itti kafallu. Gariin har'a qabsoon Oromoo achi hin maal no baay'ee deemne bareedaan keenya reconstruction hoggaa jedhu tokko isin yaadachiisa. Yartuun amma waan deddeemtuun tokko akka beekaniif. Oromoo har'a qoqqooduu barbaadan sadarkaa akkanatti nuu damma'inetti bara dukkanaa san keessatti Oromoo jaaruudhaaf jecha shiniga jechuudha yaadachuun ooltan. Magarsaa bariifaan qabdii tannaa qabadhaan gaafa kaan wallagga dhaqee akkas jee abiyya akkas jee gaafa kaan arsii dhaqee akkas jee akkana jee gaafa akkana jee kana fakkeenya waan kan waan dabarfachuu fedhu dabarfatu kana keessa namoonni biraa waan an dubbadhu tanatti ni muufatanii jee yaadu qaba ture gaafa arsiin akkana jee wallagga akkana jee himu kana Oromoo adda qoqqoodu jiraachuu isaa kana wallaaleeti garuu waliin dhawee waggaa dheertuu gubbaarra taa'ee bulchuu fedheeti mataarra taa'ee bulchuu fedheeti akka hin fedhetti yookaan namoota maallaqaan bitaman yookaan waan barbaade akka barbaadeen aangoodhaan silxaanaan shawwadaa turanii malee shawwadee irratti gowwoomsee turuu waan barbaadeef namoota akka Taayyee kanaa fi akka Shimallis Ashaangullitti godhatee ergitu kana waan of jalaa qabuu fi kanaan irra turuu waan barbaadeef malee aangoo malee dhugaa jirtu silaa. Anggas wallaaleeti miti Oromoon gisee Oromoon akkana jettee gisetti eenyutti himtaati Oromoo taate bara eenyuuni Oromoon akkana jettee eenyutti himta Oromoo biraati yoo otoo Oromoo waan akkasii qabaattellee akkasitti hin qabdu yoo qabaatte Oromoo wanni qabdu Oromoon akkana jettee gootummaa Oromoo faa ibsuu qabda malee waan Oromoo wali buusaa fi Oromoo gowwoomsaa maali doofoomsaa Oromoon gowwaadha Oromoon akkasii jettee waan akkasii maqaa Oromoo kaan qabdu Oromoo irrallee silaa qabaattee irraa haquu qabda. Ni qabdu isiinuu gargaarsa qabsoo kanaatti gara Somaaliyaa hoggaa deeman amantiitti adda baasanii yeroo ajjeesu deemanitti nu Oromoo qabbaane amantiidhaan adda baanee dhumu jedhanii yeroo dhuman sanitti yeroon sun yeroo Oromummaan itti ijaaramaa ture. Oromoo dammaqsine Oromoon ijaarameet wanni mataa Oromoo keessatti ijaarame waan tokko si yaadachiisa. Bara 1986 baraan dhaladhe akka Awurooppaatti nama Profeesar Mahammad Hassan jedhantu jira.
ala dhaqee asirraa qabsoorraa biyya alaa hiree argate maal jedhan warri har'a Oromoo xiqqeessu barallee xiqqeessa. Wanni Oromiyaa dhabdu tuni mataa hayyoota muraasaatii fi diyaasporaa malee lafarra wanni jiru hin jiru wanni Oromiyaa dhabdu kijibaa jedhanii waan jedheen beektaa hin qabinaa jedheen Oromiyaan mataa Oromoo keessa teenyan guyyaa lakkaatti malee lafarratti jettee buutee ijaaramti jedheen. This is 1986. Profeesar Muhammad Hassan wanni dinqisiifadhu wanni isaan boonuun wallahi hayyuu jaarraa waggaa dheeraa keessatti ni qabna jennee dhaadachaa turreen keessaa tokko dhugaa dubbachuuf namna bira san keessa akkas zee dubbate Oromoon hin jirtu jaanii gaafa Oromoo xiqqeessan san dhugaa dubbachuuf Oromummaa xiqqeessoo tana Oromoo cunqursanii waggaa dheeraa irra turuudhaaf kaayyoon isaanii waan biraati miti qaqqabuun kan cunqursumaaf hin cinqaminaa jeen yeroo sanitti Oromoo nama hin jirtu jettanii xiqqeessitan tuni lafarra hin jirtu jettan tuni boru saartee meeritee jechuudha dagaagdee biqiltee guddattee ijaaramti yaada jiruun amma sammuu keessa jirtu tuni boru lafarratti akkasitti shanyiinsi facaafamtee meeritee dagaagdee biqiltee guddattee harku teessanii yaada jiru bara san kaayee jechuudha. Kunoo dhugaadha waan irra geenyee waan agarree jechuudha. Oromummaan hangam takka akka dagaagdee saartees garree jirra jechuudha. Hayyichi irraa gabeetan hin daadanne hin dhawwaaqe 91 Oromiyaan jaaramte moo hin jaaramne? Qubeen hojii qabatte moo hin qabanne? Mallas nuun kennine hin kijibanii bara. Dhiiga baaroo tumsaatiin dhiiga ilmaan Oromoo kumaatamaatiin Haayilee Fidaatiin kan Taaddasee Birruutiin kan Maammoo Mazammariin kan Banoo Dachaasaatiin Oromiyaan sun Oromoon irratti hojjetee dadammaqsee Oromoo wal ijaareet osoo jarattiitu winjifattu 91 Oromiyaa gadi ijaarree qubeen barachuu eegalle jechuudha. 91 Saniifuu jechuudha. 91 TPLF gaafa dhuftee dhaadhiyoon tun dhaadhittee Oromoodhaaf kan goone jettu san waan keessa dabarre waan keessa kunne san dagatteeti. Qabsoo duraan hayyoota meeqa itti dhabne santu waan kana nuu fide. Akka Baaroo Tumsaatii fi akka Haayilee Fidaatii fi akka hayyoota ija tahan ittiin dhabne ittiin lakkaawachaa turre dhabiinsa keenya san keessatti jechuudha. Qabsoo jara saniitiitu Oromiyaa ijaaramtee fi Oromiyaa afaan Oromootiin manni barumsaa ijaaramee afaan keenyaan barachuun qubeen afaan Oromootiin manni barumsaa afaan ofiitiin akka barumsi kan nama gochuun kun hundii fi taateeleen san booda argamtee gurguddoon hundi qabsoo jarri san godheeni waan akka laayyoo dhufee miti. Saniifuu sagantaan teenya irraa asuma irratti goolabnaa sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti har'aaf gamanumaa galatoomaa isiniin jenna waan nu hordoftaniif galatooma sagantaa teenya sagantaalee kanaatii fi sagantaa kanaaf fakkaatan kan biraa nu hordofuudhaaf akka salphatti argattaniif chaanaala keenya kana laayikii fi sabskiraayib godhaa waan biraa irratti hayyoota dhiyeessuu yookaanis viidiyoolee hayyootni dhaamsa isaan nu dhaamanii nu dabarsan san qabannee isinii dhiyeessuudhaaf san irratti yaada garaagaraa dabalataan irratti dabalannee kan nanchuun yookaan kan nu yookaan xiinxalu namoota biraa irratti afeerreetis xiinxaluu irratti kan hojjennu taanaa wantoota nuti hojjennu kan akka salphate isin bira ga'uuf isin sabskiraayib laayik sheer gochuun dagatinaa isiniin jenna waan nu hordoftaniif gamanumaa galatoomaa isiniin jenna daawwattoota keenya qaqqaalii ilmaan ayyaa.